guyyaa har'aa guyyaa injifannoo guyyaa gammachuu. Waggaa tokko dura ture kilabiin bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii liigii olaanaa Itoophiyaa keessatti mo'attootaa ta'uun sadarkaa tokkoffaa qabatee gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti kan guddate. Baruma Pirimeer Liigii Itoophiyaatti guddatetti bara milkaa'inaa dabarsuudhaan dorgomaa cimaa ta'ee taphoota 38 taphatee qabxii 60 walitti qabachuudhaan Buna Sidaamaatti aanee sadarkaa lammaffaan xumure. Kanaan dura bara darbe yeroo mo'attoota liigii olaanaa Itoophiyaa ta'etti simannaa guchiiwwan Nageellee Arsiitiif taasifame gara magaalaa Nageellee dhufnee isin daawwachiisuun keenya ni yaadatama. Har'as milkaa'ina guchiiwwan Nageellee Arsii sadarkaa lammaffaadhaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa xumuranii magaalaa Nageellee Arsiitti jiraattota magaalaa Nageellee Arsii fi deeggartoota guchiiwwan Nageellee Arsiitiif taasifamu magaalaa Nageelleetti argamnee isin biraan kan geenyu ta'a. Sagantaa kanaa wajjin an Markabuu Adamiitii turtii gaariin wajjin taasisaa. Ijoollee biyya mudhifte tana umrii isii Rabbi nuu tursiis. Qaama isaanii Rabbi ati nuu tursiis. Miilli isaan kubbaadhaanii kubbaa isaanii utuun galchine duubatti hin deebin. Utuun galchine duubatti hin deebin. Irree isaanii ciminna. Irree diinaa daaraa godhi. Irree kenna ijaarsa godhi. Golgi nagaa haga namadhaa. Yaada harbii lamaa aannan haruu tokko aannan tokko. Wasamni gama agama lidni kinya tokko lidni garuu tokko. Kilabii jechuun mallattoodha, beekamtiidha, namni maqaaf jiraata. Kanaaf beekamtiin magaalaa keenyaa magaalaan Nageellee eessaa eenyu kan jedhu hojiilee misooma baay'een akkuma jirutti ta'ee qabeenyi uumamaallee akkuma jirutti ta'eeti ka hundumaa caalaa magaalattii beeksise kilabicha kana. Kilabiin kun maqaa masoo guchiidhaan beekama. Guchi jechuun allaattiiwwan keessaa allaattiiwwan isa jabaa isa sa'a tokko kiiloomeetira 70 ol fiigu kanaaf fagootti arguu kan danda'u ogummaa ilaala guddaa kan qabu. Kanaaf akka carraa ta'e guchiinis aanaa keenya keessatti argama. Kilabiin keenya guchii jedhama yookiin Nageellee Arsii jedhama. Mallattoo keenya, kallacha keenya yookiin adda keenya akka Oromoottis kilaboota Oromiyaan qabdu sadan keessaa adda kan ta'ee fi kallacha kan ta'e Nageellee Arsii. Kilabiin guddaan magaalaa Nageellee Arsii guchiiwwan handhuura suura qeenxamaa magaalaa Nageellee keessatti hundaa'uun mallattoo urjii biyya Itoophiyaa ta'ee jira. Kilabiin kun bara darbe kilaboota Suuperliigii Itoophiyaa hunda isaanii injifachuun abbaa geebaa shaampiyoonaa ta'uun Pirimeer Liigii gaafa seenu kilaboota akka kanaan dura seenanii hafaniif sodaa guddaa akka ture ni beekama. Icciitiin milkaa'inaa guddoon qabeenyaa miti, humna guddaa miti, tokkummaadha. Gaafa tokkummaa pirezidaantii irraa ka'ee boordiing istaafii koochiingi tiimiin wal dhagaye tokkummaa qabaate. Tokkummaa irratti immoo akeeka mul'ata gaafa qabaate hin milkaa. Kilabiin keenya qabeenya kilaboota kaawwaniin caallee miti baay'ee. Tokkummaa keessoo liidarshiippii irraa ka'ee amma taphataa dhuunfaatti jabina jiru humna qabaniin guututti osoo of hin qusatin hawaasni illee waan qabuun gumaache taphattoonni tokkoon taphattoota amma tapha Sidaamaa Bunnaa wajjin tapha gaafa argitanu halluu diimaan taphataan tokko nurraa ba'e nama 10 meedaa turre 10 sun garuu
Sidaama jilbiifachiiftee goolii itti galchite. Kuni maali? Kutannoo keessoo isaanii jiru. Kaayyoo mul'ata koochiin Dastaa Tulluu isaan keessa kaa'e. Nuti keenyatu ijoollee kana milkeessaa jechuudha. እዚህ ስመጣ ነው ያየሁት። ምናልባት ብዙ መቆጨት አለው። እዚህ ከመጣን ደግሞ የተሰማን ስሜት በጣም የተለየ ነው። ምናልባት ብዙ መቆጨት ይኖረዋል። እግዚአብሔር ይመስገን ግን ይሄንን ስላደረግና ይሄ አቀባበል ምናልባት ሁለተኛ ስለወጣን ነው ብዬ አላስብም። ለሚቀጥለው አመት አደራ ለመስጠት እንደዛ ይመስለኛልና ከባድ አደራ ነው። እንግዲህ ሰው ያስባል እግዚአብሔር ይፈጽማል። ምንችለውን ነገር ለማድረግ እንሞክራለን። ነጌሌ በመጀመሪያ አመቱ ነው ሁለተኛው ነው። ግን ከዛ በፊት ያው ልጆቹ መጀመሪያ ከከፍተኛ ሊግ ነበር የመጡት። ከከፍተኛ ሊግ ሲመጡ ብዙ ልጆችን ነበር ይዞ የመጡት። እዛ ላይ ደግሞ የተወሰነ ሲነር ተጫዋች 1 3 4 ሲነር ተጫዋች ያስፈልጋል ብለው እኔንም ጨምሮ አምጥተውኛል። እኔ ደግሞ ያው ሳይታሰብ ነው ያው የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ በልቼ ነው ከኢትዮጵያ መድንጋ ዋንጫ በልቼ ባልታሰበ ሁኔታ ነበር ወደዚህ ቲም የመጣሁት። ምክንያቱም አዲስ እንደማደገው ቲም ያው ማንም ያልጠበቀውን ዝውውር ነው ያለኩት። እንደ መጀመሪያ አመታችን ከታችም ደግሞ ሻምፒዮን ነው የመጣ ነው። የመጀመሪያ አመት በጣም ቆንጆ ነው። በቃ ከዚህ በላይ ደግሞ የተሻለ ነገር ደግሞ ቀጣይ አመት ለማድረግ ይሄ ለኛ በጣም ስንቃችን ነው። ብዙ ተጫዋቾች ከታች ያደጉ ልጆች ናቸው። ከነሱ ጋር ሆነን ያው አሁንም ጠንካራ ልጆች አሉ። እነሱ ሲጨመሩ አሁንም ቀጣይ አመትም ያው አሪፍ ደረጃ ላይ ሊጊ ገረገ ጀላረቲ ወንቶቲ ረረኪሰን ጅሩ ፉርማታስ ደፍቴት አርገቹ ደንዴሳ ሊጊን ጉዳ ኩን ገሩ ባየ ጭማ ማሊፊ ክለቦተ በቤከሞ ወጋ ዴራፍ ሊጊ ቸረቱ ቱራን ገቲ ጅረኒ ፊ ሙጠኖ ባየ ቀቡ ዋን ባየ ዳንስ ኑ ጫሉ ሰበበ ከና ዶጎጎረ ኑኑ ኦጀኑ ዴቪስ ነስሬሱ እንደኝ ክለቢን ከና አኩማ በከሙ ክለቢ ጉዳታዳ ክለቢ ቡሌይ የሮ ዳይራ ከነከ ጎርጊሲ ወጋ ሰገልተማ ኢሳኒ የሮ ከበጀተን ካከ ኢትዮጵያ ቡና ወጋ ሻንተማሳ የሮ ከበጀተን ክለቢን ከና ዳላታ ታኤ ክለቦታ ሙጣኖ የሮ ዴራ ቀባኒፍ ኡዱ ሀርከን ከነነ ጫራ ከነፈካቱ ጉቱ ቢያ አከ ኦሮሚያቲት አከ ጉቱ ቢያት ለመፋበ ዮ ጫራ ረብኑ ጎዴት እንጀደ ኦሮሚያ በከቡኔ ኤፍካፕሌ ተበቾዳፍ ጫራን አከሲ ኑረ ጅራዋንቴፍ ከኑማ ፋና ደገርቶኒሌ ኡዱ ሮባንጀነ ኡዱ ቆራንጀነ ኡዱ ቤለንጀነ ኡዱ ዴቦንጀነ halkan bineensa woliin guyyaa aduu woliin rooba woliin qorra woliin waan kana hin jedhamneef ciincaa kana kilabii kana faana baasanii kilabii kana adhaangaaniiranii አቀባበሉ በጣም ደስ ይላል። ከዛ በፊት ግን ያው ስለ ከንቲባው ማውራት ፈልጋለሁ። ከንቲባው በጣም ደስ የሚል ከንቲባ የነጌሌ ከንቲባ በጣም ደስ የሚል ከንቲባ ነው። ከዛ ውጭ ግን መጀመሪያ ስንጀምር ትንሽ ውጤት ተልቆን ነበረ። በዛ መሀል ደጋፊው ከኛ ጋር በመሆኑ እኛን አምኖ እንደ ውጤት ታመጣላችሁ ብሎ አምኖ ከኛ ጋር ስለሆነ በጣም ደስ ይላልና ሞር ደግሞ ውድድሩ አልቆ አሁን ላይ ደግሞ ህብረተሰቡ እንደዚህ ሲቀበለን በጣም ነው ደስ የሚለው። ከሚገባው በላይ ተቀበለን። መቃ ከንቲባ መጋ ነጌሌ አርሲቲ ዮኪ መቃ ፕሬዝዳንቲ ክለቢ ከናቲኒ ጉዶ ገለቴፈቹ በርባዳ ኢሲኒዳኒ መጋላ ነጌሌ ከሙደት ኢታኔ ሞ ሐዋሳ በዳ መጋላ ነጌሌ አርሲ ጉድን አርሲ ሊጣ ቡልቻ ከነ ቡልቻ ጉድን ኦቦ አይመድ ሃጂ ቅንዶምን ሳኒቲን አኑኒ ጉድን ሃሌት መከመኒ ኡመኒ መጋላ ከና አሞ ጃርቲ ጃርሳ ቀባታ ሂየሰ ኦሶ እንጀነ አብዲ ጉዶ ኑትራኒ ሩዋንታ ፊ ባየ ኡልፋዳ ኑጅራዳ ገለቶማ እቹኒ በርባዳ የመጀመሪያዎቹን በጣም ኤክስፒሪየንስ ከማጣት የተነሳ ትንሽ የተቸገርንበት ነበር። ከዛ ደግሞ ልክ ኮዱን ስናገኘው ጥሩ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ተገማች ሆነን ትንሽ ተቸግረን ነበር። መጨረሻ ላይ ደግሞ ያንን ነገር ለማስተካከል ሞክረናል። ትንሽ የተጫዋቾች ትንሽ ጥራት ይጎለን ነበር። ከዛ ውጭ ግን የተሻለ ነበር ብዬ አስባለሁ። ዘንድሮ እንደመጣቲም ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። Tako kulkulun gamne boru gadado chapse kangadam biya jaru yago tako kulkulun gamne boru gadado chapse kangadam biya jaru yago tako dinike dina kofti ya oromo firrike spira koti yago tako ayuf be kam badahte ya oromo kanaf pagalchatate yago tako kulkulun gamne boru gadado chapse kangadam biya jaru
bara darbe kilaboonni Oromiyaa lamatu wal faana seene. Nagallee Arsii tokkoffaadhaan seene shaggariin nutti aanee seene. Garuu sadarkaa shaggariin jiru laala. Sadarkaa Adaamaan jiru laala. Kapitaala osoo laalte magaalota gurguddoodha. Kanaaf iccitii milkaa'inaa tokkummaa keenna wal dhaga'uu keenna mul'ata qabaachuu kennatu kanaan nu ga'e. Isa kana immoo daran itti fufsiisuu qabna. Akkamitti fufsiifna? Qaawwata xiqqoo qabnu qaawa dirree keessaa qaawa dirree alaa faayinaanshaal wiiknesii akkasuma immoo guddattoota duubaa jiran ispeeshaalii kan dhiiraa jira kan dubartootaa jira isatti magaalaan keenya magaalaa giddu galeessa istaadiyoomii sadarkaa isaa eeggate hin qabu wanneen akkasii akeeka gurguddaa qabannee baasii guddaa warri diyaaspooraa biyya alaa jiran asumaan baay'ee galateeffachuu kan barbaadu dhalattoota biyya Ameerikaa jiran Dr. Guddataa Hinikkaa Dr. Gammadoo Daaleetiin kan qindaa'e doolaara 80,000 olii walii qabanii baasii guddaa tokko nu danda'anii jiru. Akkasuma immoo Afrikaa kibbaarra kan jiran kan akka Kosoos Mikaa'el fa'aa kan akka Jamaalii fa'aati qindaa'anii mallaqaan nu dhaabatanii jiru. Kanaadaa keessatti illee ijoolleen keenya baay'een Sisaay Daamuufa kan jedhaman Kanaadaa irraallee Austraaliyaa irraallee qindaa'anii kilabii kana fayyatan. ዘንድሮም አለው ምናልባት ቢና ተስፋ ቡድን እንዳለው ሰምቻለሁ። ዘንድሮ ተዋቅሯል፣ ግን በጣም በስፋት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው። ምናልባት ከዋናው ቡድን ጋር በተያያዘ ያጫወቱንም ፍልስፍና ከታች ወደ ላይ ለማውረድ እንሞክራለን የሚል ነገር ነው ከነሱ ጋር የተነጋገርነው። ያንን ነገር ካመጣን ይሄ ህዝብ ካለ ከህዝብ ጋር ጥሩ ነገር መስራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። baay'ee namatti tola jechuun akkuma piroojeektii fi wanni barbaachisu ba'u kilabii kanaafis wanti nuun barbaannu hundumti nuuf godhama. Hawaasni naannoo kana kan biyya keessa jiranillee kan biyya alaa jiranillee ikoonomikaalii faayinanshaalii nu wajjin wanti isaan ummata kana yookiin kilabii kanaaf godhan waan kana hin jedhamne ቀኝ እጃችን ናቸው ማለት ደጋፊ 12ኛ ተጫዋች ይባላል እና ሁሌ በሄድንበት ሐዋሳ፣ አዳማ፣ አዲስ አበባ ሁሉም ቦታ እየመጡ ሲያበረታቱ ነበር። በጣም ነው መወዳቸው፣ በጣም ነው ማከብራቸው። ለነሱ ይሄም ሲያንስ ነው። ቀጣይ አሻሽለን አሁንም ድጋሚ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሮ ደብሬ ሰገንታ ፈንድራይዚንግ ጀኔ ሰገንታ ቶኮ ቆጴሲኔ ቱሬ ሰገንታ ሰነረቲ ዋ ቶኮ ሲኒ ካሴ ቱሬ ወጋ ዳብዴናም bara tokko awwaara kaasanii baduu caala duunee baduu wayyaa isiniin jedhe yeroo tokko mul'atanii baduun fafa. Kanaaf hanqinnoota bara kana mul'ata sirreessinee waggaa dhufu shakkii tokko malee shaampiyoonii ta'uun irra jiraata kilabiin kun. Kanaaf deeggarsa barbaachisaa ta'e gama keenyaan gochaa isinis ammoo teeknikaalii waan isin bira jiru sirreessaa hin danda'amu wanni jedhamu addunyaa kanarratti hin jiru. Namni yaadaa waan inni milkeessaa nuti biraa dhufu geeba kana kaasu lammaffaadhaan xumurre baay'ee. Marsaa itti aanu ammayyuu caalamnee miti. Humna keenya argineera, humna warra dorgomaallee argineera. Waggaa tokko kana keessa waa baay'ee argineera. So bara dhufu kilabiin keenya kilabii shaampiyoonii sadarkaa Pirimeer Liigii ta'ee biyyoota addunyaa garaagaraa deemee taphatu akka ta'u hawwii kooti dammoon goonallee. ዋጥሌኑ ገርጋር በሚቀጥለው ሲዝን ያው ኦልሞስት ሁለተኛ ወተናል። ቀጣይ አመት ሁለት ዋንጫ አለ። ከሁለት አንዱ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይፍቀድ። እኛ የምንችለውን ነገር እናደርጋለን። ያው akkuma argite egaa namni lammaffaa bee waggaa dhufu geepha yaada geepha yaananis ማንኛውም ተጫዋች ማለት ብሔራዊ ቡድን መጫወት ይፈልጋል። ናሽናሊቲ መጫወት የማይፈልግ ተጫዋች የለም እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ሀገሬን በመወከሌ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም የተሻለ ነገር እየሰራው ነው። አሁንም የተሻለ ነገር ለማድረግ አሁንም ከሀገሬ ጋር ወደፊት taphattoota keessa eenyuun jaalattaa naan jettan roobootiin jaaladha. Sababii isaa inni baay'ee dheeraadha, ani gabaabaadha, uduu wajjin deemne kunuu namaaf baay'ee waan fanii ta'u jechuudha. Kanuma faana kilabiin keenya boru ammoo waan kana caalu hojjetee biyya keenyallee gammachiisee guutuu biyyaatitti illee ergaa isaa ni dabarsaa biyya keenya kana ni mul'isa abdii jedhuun qaba. Dagalee murii kuusii wadaroo utubaa biyya maraa baatu utubaa arda Afrikaa baatu nanda beesa basi fakkaatu kan si jibbu jeemina baatu shirerererere nkolana yaa ijoollee nkolana yaa ijoollee shirerererere nkolana ijoollee shirerererere nkolana yaa ijoollee ለህዝቡ ለዞኑ አስተዳዳሪ ለከተማው አስተዳዳሪዎች በየደረጃቸው ላሉ ባለስልጣናት
የነሱ ቀና አመለካከት ነው እግር ኳሱን እንዲሆን ያደረገው ህዝቡንም ያነሳሳውና ለህዝቡም ለነሱም ትልቅ ምስጋና ማድረስ እንፈልጋለን። ለተጫዋቾቹ ለኮቺንግ ስታፎቹ እኔ ከፊት ቦታም የሁሉም ስራ ነውና እኔን ወደፊት ያመጣኝ ሁሉንም አመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። የነገሌ ደጋፊ ሁሌም ከጎናችሁ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሁሌም ይቀጥል። ቀጣይ ዓመትም ከዚህ የበለጠ ተነሳስታችሁ እንድመጡ እጠብቃለሁ ብዬ አስባለሁ። deeggarsi keessan warri biyya keessa jirtan warri bira engaddaa bara kan wajjin taatan akkasuma immoo biyya alaa kutaa garagaraarra kan jirtan hundi keessanuu kilabii keessan mallattoo keessan bira dhaabadha. Magaalaan tuni magaalaa guddachaa jirtudha. Hojiiwwan muraasa jalqabnee jirra. Hojii jalqabne kana akka itti fuufnuuf isinillee warri biyya alaa jirtan mallaqa keessan fidadhaatii gara magaalaa keenya koottaa magaalaa nageellee waliin haa misoomsinu, kilabii keenya waliin haa guddisnu. Harri shaallaa, haayiqiin, laangannoon misooma barbaaddii humna qabdaniin hundi keessanuu handaara biyya lafaarra kan jirtan guutummaan keessan koottaatii nageellee wajji haa misoomsinu jedha. Ulfaadhaa. Shumarima,